Kitaaba Hin Gaabbuu jedhu keessatti Jawaar bal'inaan kan ibse keessaa tokko ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa fi taatee isa boodaan wal qabatudha. Kitaaba isaa kanaan wantoota haga ammaatti hin dubbatamne yookiin hin beekamne hedduu ibseera. Kitaabicha boqonnaa 10 boqonnaa dheeraa kan jedhu jalatti mata duree ajjeechaa Haacaaluu jedhu bal'inaan dubbisnee isin biraan geenya. Jalqabamuu lola addunyaa tokkoffaaf sababa battalaa ta'uun kan tuqamu Firaans Ferdinaand kaadhimamaan mootii Awustiriyaa Hangarii lammii Serbiyaa tokkoon ajjeefamudha. Dhiigni ajjeechaa kanarraa faca'ee beenzila ta'ee Awurooppaa bira darbee addunyaa guutuutti ibidda qabsiise. Ajjeechaan Firaans Ferdinaand kun qofaa isaatti lola addunyaa tokkoffaa kaasuuf sababa guutuudha jechuu miti. Sanuma durayyuu siyaasni ardii Awurooppaa muuftoo siyaasaa, dorgommii humna waraanaa fi falmaa daangaatiin kan ka'e bokkokee ture. Ajjeechaan sun siyaasaa bokkokee san dhoosee humnoota walitti qophaa'aa fi walitti gaarreeffataa turan walitti naqe. Ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaas taatee siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti ibidda wal waraansaa haga ammaattis biyyattii kallattii hundaan waxalaa jiruuf ka'umsa ture. Ajjeechaa Haacaaluu dura akkuma lola addunyaa tokkoffaa duraa san siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti murnoota garaagaraa gidduutti mufannaan, doorsifnii fi gadoon guyyaarraa gara guyyaatti xaxamaa, kuufamaa fi hammaataa deemaa ture. Ajjeechaan Haacaaluu gaaga'ama siyaasaa bokkokee san dhoose. Ajjeechaa Haacaaluutti aansee hidhaa fi ajjeechaan mootummaan Oromoo irratti banee hooggansa Oromoo gidduutti baqaqiinsa guddaa uume, dargaggeessa kumaatamaan bosonatti galchee Oromiyaa dirree wal waraansaa taasise. Jeeqamsi hooggansa Oromoo gidduutti dhalate lolli Tigraay akka dhahuufis shoora taphate. Du'a Haacaaluutiin Oromoon caba onnee hamaaf saaxilame. Seenaa uummata kanaa keessatti rifaatuu fi gaddi waloon akka gaafa sanii saba kana mudatee hin beeku. Oromoon naasuu fi dallansuu gaafa sanaa irraa haga har'aatti waan dandamatee hin se'u. Anis ajjeechaa Haacaaluutti hidhatanii na hidhan. Hidhamuu caalaa garuu duuti isaa hiriyyaa yeroo dheeraa akkasumas jaala qabsoo gaafa jabduu na dhabsiifte. Haacaaluu gama muuziqaa isaatiin kan hin bare gaafa Yuunivarsiitii Kolombiyaa baradhu ture. Yeroon barachaa ture sana mana kiyyaa fi Yuunivarsiitii gidduu baaburaan yoon deddeebi'u sirba isaatiin dhaggeeffadha. Mana kitaabaa keessatti hoggaan qayyabadhuu fi katabus sirba isaatiinan of dammaqsa. Yeroon sun yeroo wixinee tarsiimoo qabsoo nagaa irratti hedduu yaaduu fi qopheessu waan tureef sirboonni isaa Oromiyaa tiyyaa fi maasaan gamaa jedhan si'aa'ina naaf laachaa turan. Caamsaa 2013 gaafan gaaffii yookiin interviyuu dhaabbata miidiyaa Aljeziraa kaniin Oromoo First irratti jedhe saniif deemu Niiwuork irraa haga Waashingten DC'tti baaburaan sa'aa 3 yeroon deemu sana sirba maasaan gamaa sanan irra deddeebisee dhaggeeffataa ture. Uf duuba deebi'ee yommuun yaadu miiran gaaffii fi deebii sana irratti calaqqisiise keessa kan na galche sirba sana natti fakkaata. Akkuma duula Oromoo First eegalleen Eliyaas Ibsaa waliin osoo haasofnu Haacaaluun faa gara Ameerikaa akka dhufaa jiran naaf hime. Dhufaatiin isaanii sochii warraaqsa hawaasa keenya dammaqsuuf gochaa jirruuf akka nu fayyadu waliif galle. Haacaaluu Hundeessaa dabalatee Jaamboo Jootee, Abbush Zallaqaa fi Nugusuu Taammiraat dhufanii agarsiisa yookiin koonsertii Oromiyaa tiyyaa jedhu magaalota Ameerikaa kaabaa keessatti geggeessuu eegalan. Yeroon sun yennaa duulli Oromoo First hawaasa diyaasporaa dammaqsaa ture waan tureef koonsertiin Oromiyaa tiyyaa itti dabalamuun miirri uummataa daran dabale. Yaalii ofitti amanamummaa waloo Oromoo biyya alaa ol kaasuuf godhaa turreef tumsa guddaa ta'e. Magaalota hedduu keessatti koonsertii Oromiyaa tiyyaa fi walgahii Oromoo First wal cinaa geggeessaa turre. Garuu weellistoonni sun biyyatti gaafa galan rakkoon akka isaan hin mudanneef isaanis walgahii keenya irratti nus koonsertii isaan irratti akka hin mul'anne of eeggannoo goona turre. Weellistoonni kun anaa fi Arfaasee gaafachuuf Niiwuork dhufanii hedduu haasofne sirriitti wal barre. Haacaaluun nama taphataa, gamna bilchaataa fi sabboonaa murataa akka ta'e haasaa yeroo dheeraa fudhannee goonee nan hubadhe. Bakka inni jirutti nuffiin hin jiru. Gaaf tokko irbaata affeeruuf gamoo dheericha magaalattii gubbaa baafne. Reestooraantiin nuti irra turre ni naannaha ture. Haacaaluun haasaa keessa waan tureef dura hin hubanne. Jiddumaan haasaa dhaabee ija isaa gama Daawitii foddaa qajeelchee ilaalaa erga ture booda yaa ijoollee anatu naannahaa jira moo mana kanatu naannahaa jedhee nu kofalchiise. Yeroo Ameerikaa turanittis si'a hedduu haala qabsoo Oromoo irratti marii bal'aa godhaa turre. Koonsertii Oromiyaa tiyyaa akka xumureen yoo biyyatti galee balaatu irra gahaa jedhee waan hin sodaadheef akka biyya alaa turu gorsinaan
du'us jiraadhus saba koo waliinii naan jedhe.